Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota viidiyoo kanaa jirra jirtu ana bira baay'ee nagaadha galata rabbii. Itti aansuudhaan haala ittiin zuumii banattan viidiyoo ajaa'ibaa isiniif waraaba jechuudha. Namoonni hedduun zuumii banachuu hin beekan waan ta'eef akka isaanis ittiin baratanii viidiyoon keessattuu zuumiin amma yeroo ammaa kana barumsa guddaa kan qabu jechuudha. Faayidaalee garaagaraa kan qabu. Kanaaf zuumii akkaataa zuumii ittiin banattan zuumiin kun appilikeeshina kana akkaataa ittiin banattan isinitti argisiisa. Sirriitti na hordofaa. Imeeliitiin makana isaa kana kan imeelii bannaa fi imeelii banuudhaaf settingirra ni galla. Appilikeeshinii settingiidha kana warroota hin beekneef sirriitti ilaalaa. Settingii kanarra ni galla. Akkanatti ol deemna. Akkaawunti kan jedhu kanarra dhooyna. Gubbaa kanarratti ammas manage akkaawunti kan jedhu kanarra dhooyna. Itti aansee ammallee inni oofna bifa kanaan nu fida. Bifa kanaan imeelii fi kana nu fida. Dhumarratti immoo gaditti add akkaawunti kan jedhu kanarra dhooyna. Kan ida'uu qabu jechuudha. Bifa kanaan nu fida. Amma Google kan jedhu kanarra dhooyna. Google kan jedhu isa kana jechuudha. Isa kanarra dhooyna. Amma paatarnii jawwaala keessanii hin bantu. Jawwaala keessan paatarnii qabaannaan hin bantu jechuudha. Itti aansuudhaan amma gara imeelii banutti nu geessaa jechuudha. Sirriitti hordofaa. Bifa kanaan nu fida. Jawwaala hiyya gurraattomseeti naatu jechuudha. Daarik moodii irraa ofirraa kaa'ee waan ta'eef hin gurraattomsa. Amma wanni beekuu qabdan imeelii haaraan banuu deema waan ta'eef isa kanarraan dhaha jechuudha. Isa kanarraan dhaha jechuudha. Daarik moodii jechuun amma kan irra dhahu deemu kan inni beektu create account kan jedhu kanarratti hin dhahu. Gaafan create account jedhee kanarra dhahee maal naa fida kun waa lama naa fida. Isa gabaabaa gubbaa kanarratti hin dhahu ammallee isa kana jechuudha. Isa kanarratti dhaha jechuudha. Amma asirratti first name fi last name naa fidee jira. Asirratti maaliin barreessa? Amma maqaa kiyya barreessa. Fakkeenyaaf jalatti gabbu'a. Oromoo next godha. Asirratti ammas guyyaa filadhu naan jedha. Fakkeenyaaf guyyaa 15 filadhu. Kanallee kanuma barbaaddan irra dhawattan guyyaadha kunis jechuun baatiidha waan ta'eef baatiidha kanuma barbaaddan irra dhawattan hin tahumaan rakkisu. Asirratti immoo bara 1990 fi wahirra dhawattan. Fakkeenyaaf 94 godhume. Bara 1994 godhu. Gaddeebi'ee ammallee generaal kan jedhu kanarraan dhawa. Maqaa dhiiraa filadha. Isa kana filadha. Amma irratti dhawanni keessatti godha jala kana jechuudha. Amma kun asirratti waa sadi naa fide. Amma isa kamiin filadha? Oromoo Nagayoo gmail kan jedhu kana itti dhiiseetumaan Nagayoo Oromoo kan jedhu kanarra dhawadha jechuudha. Kan sirriitti tartiibaan barreeffannaa dhufe. Achirratti godha raayitii jalatti gabbu'eetiin next godha. Wanni amma na gaafatu paaspoortii na gaafata. Paaspoortii mataa kiyyaa itti godha jechuudha. Paaspoortii mataa kiyyaa. Paaspoortii maaliin godhan ni beektaa? Paaspoortii maaliin godhaa? Oromoo
kudha tokko Oromoo kudha tokko godhee waan biraamee maaliin godha lakkoofsa tokko godhee sana booda uumama takka fakkeenyaaf amma ani isin garsiisuu deema waan ta'eef barreeffamaa godha akkana bifa kanattiin isinii barreessa bifa kanattiin paaswoortii ittiin barreeffadha jechuudha akkana godhuu danda'a akkanatti sirraa banachuu nan danda'a jechuudha amma next godheetiin irratti dhahaa jechuudha gaafa next godhe amma banamee jira waan ta'eef daqiiqaa muraasaan naafe amma isaan dhawa lakkoofsaawwan barreeffachuu barbaaddan asirratti kan dhaawattan ammoo waan lakkoofsa malee banachuu barbaada waan ta'eef skipii kanaan dhawa waaw amma banamee jira kunoo argaartu amma jala kana gabbu'ee next godha okay ammallee ageere kan jedhu kanarratti hin dhawa emailiin kiyya haala ajaa'ibaatiin na banamee jira okay emailiin kiyya haala ajaa'ibaan na banamee jira maaltu jira ammallee isaan keessa kunoo inni kan dhumaa kana inni galcha keessatti galcha jechuudha emailii biraatti keessa jira waan ta'eef emailii baay'ee jira waan ta'eef isa irratti galcha inni kunoo isa kana jechuu arguu ni dandeessan isa kana bifa kanaan na banamee jira amma isa kana emailii keessa galchee ture ibsa kunoo inni dhuma kana sirriitti kan ilaaluu dandeenyu jechuudha akkanaan amma zuumii appilikeeshina zuumii seenna dhayinee jechuudha appilikeeshina zuumiidha seenna jechuudha appilikeeshina zuumiidha kunoo isa kana ni argitan jedhee yaada isa kana jechuudha isa kana bifa kanaan seenna okay akkanan nuuf fida ni argitu haala sirriin argitan jedhee yaada akkanatti nuuf fida amma isa dhooyina isa gubbaa kana dhooyina isa gubbaa kana jechuun kan osoo hin taane join meeting kan jedhu osoo hin ta'in isa kana dhooyina jechuudha isa kana dhooyiname isa kana dhooyina jechuudha isa kana gaafa dhooyina asirratti maal nuuf fida bara reefu barreeffame san osoo hin daganne 94 irra barreeffan yes asirratti emailii barreeffan asirratti emailii reefu sana barreeffannaa jechuudha emailii reefu bananne sana achuma warroonni emailii kana dura banachuu hin beekne sirriitti hin barattan jedhee yaada maal jedhamame nagayoo Oromoo jedhame maal godha lakkoofsa 7 jira natti fakkaatame ilaalaadhaaf akkasuma miti lakkoofsa 5 jira waaw lakkoofsa 5tu jira jechuudha lakkoofsa 5tu jira jechuudha lakkoofsa 5 jira amma haala sanaan kan itti galchuu dandeenyu jechuudha waaw kunoo amma koodii achirratti koodii nu erga koodii email irratti kan nu ergu jechuudha sirna hordofa kunoo koodiin na ergamee jira koodiin zuumiidha haala ajaa'ibaatiin na ergamee jira jechuudha koodii kana itti barreeffadha jechuudha 98 7 takka 8 haala kanaan na banamaa jira asirratti maqaa barreeffadha maqaa fakkeenyaaf nagayoo Muhammad
paaspoortii reefuutiin irra barreessa. Nagayoo dhiifama ishee Oromoo tokko akkasuma miti yes obsaan eeggadha niin banama obsaan eeggadha sirritti waaw maashaallah amazing haala ajaa'ibaatiin baname jechuudha sirritti akka hordoftan abdii guddaan qaba itti aansuun amma maaltu nu hafe asirra jala gabbuuna as jala gaaf gabbuuna kunoo jechuun as jala gaafa gabbuuna tuttuqaa sadeen san gaafa irra gadhoyne maqaa imeelii keenya zuumii keenya sirreeffachuudhaaf achirra gadhoyne jechuudha bakka maqaa haarra gadhoyne asirra gadhoyne asirra gaaf gadhoyne kunoo maqaan imeelii keenyaa jira amma asirra sirreeffachuu barbaanne sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha first name last name kunis dandeettan waan guuttadheef waan rakkisu kanaafuu bifa kanaan kan banachuu dandeenyu jechuudha zuumii waaw amazing baay'ee namatti tola haala kanaan sirriitti ilaaltanii kan banachuu dandeessan ta'a galatoomaa turtii gaarii